Maalim na yaad. Siyaade. Akkam jechuun beektaa mi'a guyyaarraan siyaada guyyaarra. Maa turtare kana yaadoo gamma. Kun amma Ramadaan Kariim naan ja'a mata meeqa keessa. Okay hayyee haa taphannu. Nabil jira achi biloo yoo jiraate. Aboo hin jiru namni tokko hin jiru sodaatiin. Maal laalaa jirtare gadi. Abbaa kee bira teessee chaatii goota. Ol jedhi as laalaa ta'e. Ajaa tokko guutaa kana obsi guutaa. Wanni kun na dabruun qabu natti fakkaataa jira. Maalin? Abbaan ijaartii fuute. Akkam. Taappii waraantu keessan gaa'is. Gaa'is taappii waraantutti muddaa jiranii. Shabaab. Inni qixaat. Aishaa. Taappii wara. Alfii shugguxii natti fuudhii puushuu harika. Leenca kenni itti fuudha. Yookiin makiinaa deemtu yookiin leenca mana kana keessa ari. Eega. Lakkoofsanii sii kennaa hin janattaa gidee siree sii jette anni kaasii dhawratti bilbila. Miskiina wallahi jee. Jee amini bro. Anillee nama gaariidhaan minaaminii jedhee itti si jecha itti si faarsa. Maqaa kee guyyatti yeroo 5 yeroo 6 itti si. Yaasin boobu achi jira. Yaasin miskiina fixate. Guys. Ilillee Ali Amin. Makii kana mee akka nama diina argeetitti gara afaan irraa bannatachuu qaxxaane. Mindinoo. Maal jechuu? Akka nama diina argeetti akka amaarri garabsootti gara afame. Amaarri bargidee fi argalle camala itti darbe. Guys. Maal jechuu? Yoo namoonni waan alam waan camuun waan itti fakkaatuuf akkas na godhan bara. General. Thank you. Oh. Abbaan abdii osoo ani waamee qayaadu faaxee online irra fidee miira keessaa na baasee ayi wabii jaalala. Maal yaaddee turte? Xiyyaa Oromiyaa qashtii koo amaani na wajjin hin taphatu na sodaate. Annami na wajjin taphatu hin jiru bardide. Gootichi kennayyuu abbaan abdii akka dhuunfa dheessa jiru. Maayet? Min alshu? Eenyudhaan? Taataa jirti. Maal taatee ababa? Doktora ol jedhi mata. Komantiin dubbisini. Nuti haasaa jirtaati. Eenyutti naasoo jiru nama tokkottu haasa'utti hin jiru. Ay. Walidhaadhaami. Welcome shugguxii Oromoo. Achira jijariinga. Ati akka diimtuu. Insoomtu jedhaati maa gabbatte akkanatti. Namni hundimaa akkanaan jaa. Maali qoy rakkoon keessan? Waan soomtuu fakkaattu bara.
akkamitti ni fudhadhe uffatan uffadhuutu akka na furdisaa jiran siin jebar uffata No. maal jechuu Nyaata na fakkaate. awoo maal nyaadhe asli maal nyaadhe aboo an nama garaan kiyya goo nama garaan gogogee hospitaala ciisanii baran wallahi Maa gabbaddere? shayxaanaa hidhamere rabbiin gizee akkanatti ni'imaa isaa siif honnatakin akkas ibsu akkana nuuraan eeni si fakkeessa bakka ani furdanne way akkanamatti maal isaan namni gizee furdatti naan jooni na araaba ani hin furdanne furdachuun jaaladhu bismillaahi jiruu kiyyatti nama furdaan jaaladhus Niima maan akkatti gabbatte kan nyaatiin? kanin hin nyaatin sanuu garuu hin nyaadha asli immoo beeytaami akkanumatti qammassi immoo qamaammas akkuma na beeytu sani gaa asli waan jijjiiramne Qamaammata maan akka gabbatte? Kaalid jira. Abbaa shugguxii mucattiin teessan imaana qabdi jedha Qamar. Yaa Qamar. Ilmoon tiyya imaana qabdi akka gabbatte. Waalaikum salaam. Dahabo. How are you, Dahaboko? Are you fine? maakin nama biraan na fakkanu fakkaattii fa'aa warra jiru jiraaba alhamdulillah rabbil alamin hayi nama biraa Addaa yaate bara anchi erga ramadaana siree torbaan mutu. Bakka yeroo hunda soom. Ummaan diya sana Naadaa koo. Jirta. Maalta jumaa ni furdatin hin furdanne yaadan dhiise yaaduun dhiisisaniif natti fakkaata namni ilmi namaa yoo waan yaaduun qabaanne akkana ramadaana keessa yaadan qannasifirra maashaallah jaabisi qalladhee ammas Nadra. waliin fakkaata maashaallah naan jaa way Eeda badde Nadra koo. Long time. Sinagar. Ilillee afur naa kenna. Ilillee afur qabdani? Hin qabu. Maal jette? Ilillee afur. Hin qabnu. maal ta'eeti Mulu. Watu jira. Dahabo. Sheikh Hamza. Mulu family. Dabili kanatti waa puushi godha waan xiqqoo. Umraan akkami ustaaz? oomishni jira Yaa? Maayet? Nama sheekaa wayiitu furdattee jirtaa bilbila kan naan jedhe. Maayet? Nama sheekaa wayiitu intalateen isaa nu godhi naan jedhe maal jedhe? Si kennuuf deema. Raajoo. Rabbi rahmata si haa godhu jeen. Rabbi Sheeka bar. rahmata siif haa godhu jeen. Eegaa maal Sheeka bar. eegaa maal rakkoo qaba Rabbi rahmata haa godhuuf. Sheeka maali bar? Eegaa Rabbi rahmata haa godhuuf. Sheeka maali bar? Dahaboo koo. Waan xiqqoo nu caalti daaboo na gargaara. Allahu Allahu. Daaboo fooloo naa godhaanidha. Sheeka maal Abdallaa beektaa? Nin beeka. Nagos neenya. Isas si jaalate. Isa Malik na ofiin jedhu sammoo. Rabbi rahmata haa godhuuf. Maa waa du'e? Nama du'een akkas jedhanii bar. No, nama du'e Si qofaa jaalate miti. malee du'e. Nama du'e qofaa fi miti bar ka rahmata kadhatan. Nama jiruufillee inni kadhatama rahmanni. Ammoo akkatti cakkanii waa heerumaa oolta miti. Nama sheekaa argatte.
حج اللي سوى ما حج عمره Ansheeka diiskoo taphatuun fedhuga. وفي aartii مات saba kanaatti waamee bar hamma tokko aartii saba kanaa in ajjeesa jedheeti malee waan biraati fi miti inni ka diiskoo taphataa jiru duriyyummaa fi miti bar daaboo kiyya maayilaa gootittii koo daa'imman waan xiqqoo nu caalaa jirti 500 qofa 500 nu caalaa jirti gaayis waayinee 500 waayoo ifaa jeen daaboo kiyyaa lafa badde Merci. Okay. Maki hamma tokko aartii saba kanaa bakka laafate kanatti miila irra deemee ajjeesa jedheeti malee duriyyummaaf diiskoon taphanne bar sheetichi. Yani fudhadhu. Jaartii lammaffaa itti heerumtu? Daaboo, thank you very much. Yeah? Lakki. Umraaf hajjillee si waama bar. Iqaamaa qaba. Viizaa. Anuun hin deeme inshallah. Konkolaataa qaba bar sheetichi. Qoy. Hello. Sagalee ol kaasi gurraacha. Abshaalee namaa. Ciao. Sagalee ol kaasi. Eenyuun? 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 Namu. Mucaa obboleessa kiyyaa tokko. Mucaan obboleessa keetii maal ta'u halkan kanaan si dabbala. Nagaa. Bannaa taachuu koota tiriin namoonni ta'a nama amma isii jana jere kana baasisiin. Yoo dhuguma miira qabaata. Maa dheerri dabara kanaa jallee bari naaf faan beeku. Dhiirri Oromoo tun dhuguma jaalalan beekni bar. Osoo isin nama kumaatamaan afaan bantanii as jala teettan kan biraa bilbila itti bilbilee bilcheeffataa jira. Min ayinat hisbi noo. Maal jechuun? Xiqqooma isiin hin haaftanii? Intala bareedduu kana buskuutii kana shugguxii kana nama kumaatamaan as jala teessee inni amma yoo dhuftanii waa kana tan biroo goosisa wallaahi qixaatii gurguddaa itti kennee. Mudii nuti qabatu. Online teessee. Wayne. Wallahi dhiira Oromoo rabbi ofiisin haa baay'ise. Ba'uunat. Daaboo kiyya galatoo. Takkitti qixxee kuma. Masihee. Amma namooti ta'a. Jabaadhaa namooti ta'a maal miira keessaa ba'a aare? Itti dubbachuu namoo jirti. Isa itti dawalee fi isii jana jala osoo hin taane warra as jala taa'aa jirutti na aarsaara. Simmeetiin qabanii qoy. Hinaaffanii jiru fombooyyoo nyaatanii. Tapi orang gitu. Uno, silki kan lagi tidak boleh tidak berda. Maki, Tartir. Kabe masha bakang gubbaan itti bilbile.
Raachuu hinaaffaan nu ajjeese. Yoo raachuu ta'u baatee hoo maaliif beekta? Dabiliin hin jiru. Gaa'il jabaadha dabiliin hin jiru. Kuma takka barbaada jabaadha. Gaa'il dabiliin hin jiru jabaadha. Ittiin heeruma geetti asii. Ni jira. Ittiin heeruma geetti asii. Shorba takka gabaddu. Shorba takka gabaddu. Wayyoo daawoo ko. Wayyoo daawoo ko. Daawoo dhugaa rabbii galatoomuu. Gaa'il daaboo naa gargaara na jalaa miidhamte moonee mooyaan jiru giiftiin isii abaa fi hin jiru naa gargaara. Maki. Okay, si mooyitiin jira. Maaltu si daddawwalatin akkatti? Ijoollee mana jirtu asirratti bilbilan. Maal jechuudha? Maal jechuun? Lame. Daaboo mangisiiti yaa galatoo. Inni qonjoo kophaa na jalaa taate. Duruyyee achiisetti achi nu garfaa jirti. Kuno. Maa inni gooyaati mana bilbila dalaydhaa? Bannaa taasisara tokko qofa namoota duruyyee itti dabalu kun hunda biloo gochiisa. Tarta qofa. Mana bilbila dalaydhaa maki. Waas ga'an takkaan irratti asumarra osoo hin taa'utu jiruuti mi? Maa inni maal godhatin jedhan mindin nu anchi. Shugguxii Oromooti gaanagee na gaafachuuf wanna biraa maali? Maa shugguxii Oromoo maal waniiti nagaa gaafatan nagaa qabdi kunoo taphataa jirti si argaa hin jirani? Iyyaayyuu haala namde kottaa taaptaaf godhaa jedhin maanni lamaaf qannaa jiru asiree madawulu. Bilookiin xara hundi isaanii. Go. Maa yaa kenna raasa deem bollooki. Hayyee. Okay, taaptaaf naaf godhaa isin. Maaliifin bulook godhaa? Ililii afurnaa qopheessa. Dabili irratti daabootii yanaa gargaara. Ililii afur. Jee. Ililii afur. Galatoomaa hundi keessanuu. Ililii afur naa kenna. Nabil arreessa kutee. Silaa arrasi. Ililii afur. Ililii afur. Guys, ililii biiftuu qaba ililii asi. Namni tokko bira another one roses. Ililii takka ummata. Namni biraa tokko. Wayne ummata khara. Durtee waan jaalala dhugaa. Jaalala dhugaa mi'ooftu kan waliin dabalatee biiftuu aanolee. Ijoollee yeroo an laayibirra jiru yeroo hunda na bira ta'anii ililii dabilirra naa kennuun rekaardii qabatan. Fatii fi fatii nama hin jirtu na fakkaate fatii biiftuu aanolee. Thank you.
every time. Anuma live jirana dhufani dabil irratti ililii naa guuta wallahi. Copy link naaf godha. Waan namni waa bira keewwatu. Copy link naaf godha. Isee tariin number one. Fatiin sun garaana nyaattee in kafalaaf jedhee dhiyoo kana gas irratti arge. Jarman jiranaan jennaan dayaaltooraa fi baalanxaan xiqqoon qabu jedhee dhiise. Makiina diimtuu ga'uun oltu illee isii waliin guuree kennaaf jedhe. Ililiin isii waggaa tokko keessa naa gadi ta'u xiqqaate makiina diimtuu hin taate. 7,000 jechuudha. Wallahi. Fatiin as jala jirtu? Maaliif jirtaati amma? Maaliif jirta yaabaa? Amma suura nyaatota deemee kootu nyaata. Anarra akka malee quufee deemuu dadhabeetiin jira. Kanaaf gabbatte kaakatti. Humna keessa hin nyaatta bara. Maaliif ni beektaa humna kiyyaa ol osoo hin ta'in? Nin godhaami nyaata kana namni ifii godhe bar jechuun nyaata ifii godhe san dilas mara nyaatu. Fooleen isaatis na cuftee foolee isaatu na furdisu jira natti fakkaata waan. No. Aggabi. Dhugaa waa meeqan godhaa barsanuu yaa asii fayyamii dhuftaa qoy guyyaa takka. Yes. Na bira ree. Qoy nama takka finname nama bira.